Artistoonni Oromoo qindeessummaa Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaatiin bulchiinsa magaalaa Dukamitti biqiltuu dhaabaniiru. Saganticha irratti kan argaman hoogganaan Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaa Obbo Hussein Fayyisoo artistoonni ogummaa qabaniin hojiiwwan hawaas dinagdee milkeessuu keessatti gahee irraa eegamu bahaa akka jiran eeruun har'as sagantaa ashaaraa magariisaa kaa'uu milkeessuuf dhaabbii biqiltuu irratti hirmaachuu isaaniitiin galateeffataniiru. Biqiltuu artistoonni Oromoo asitti walitti ba'anii dhaaban kun ergaa guddaa waan dabarsaniif ergaan isin dabarsitan Oromoon aadaa isaa keessatti biqiltuu akkamitti akka kunuunsu ta'u waan dabarsitaniif har'a asitti argamtanii artistoonni keenya hundi keessanuu asitti argamtanii biqiltuu dhaabuu kanaaf maqaa biiroo keenyaatiif baay'ee galatoomaa. Dhaabbiin biqiltuu kun barii guutinsi bishaanii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa marsaa sadaffaa fi tarbaayiniin lammaffaan hojii itti eegaleetti raawwatame ta'uun isaa adda isa godhaa jedhan. Keessummaan kabajaa saganticha irratti argamuun artistoota waliin ashaaraa magariisaa isaanii kaa'an itti gaafatamaan waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Mogas Sida'ee uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa biqiltuu kunuunsuudhaan uwwisa bosonaa biyyattii amma jiruuf gumaachuu eeruun artistoonni hubannoo uummataa cimsuun gaheen bahaa jiran olaanaa ta'uu dubbataniiru. Oromoon iddoo jiidhaa balleessuun barbaadu kunuunseetidha kan qabu muka haala salphaadhaan cireen fixu yoo cires deebisee dhaabaa hin kunuunsa. Kanaaf aadaa keenya duriitti deebinee yeroo ammaa kana keessumaa muummichi ministeeraa keenya waamicha nu taasisen waggootiin darban kana keessa hojiin hojjenne uummata biyya kanaatiifis addunyaadhaafis fakkeenya ta'eetoo qilleensa naannoo keenyaa jijjiiree misooma keenya sadarkaa olaanaatti ceessaa waan jiruuf kanarratti hirmaachuun gahee hundaa waan ta'eef isinis gahee keessan bahuudhaaf asitti argamtanii guyyaa irraa magaalaa Dukamirratti biqiltuun dhaabne kan biraa galloo doon ta'in kunuunsinee sadarkaa olaanaatti kan ceessisnuu fi naannoo keenya keessatti jijjiirama inni fidu arginee kanarraa barannees iddoo biraatti babal'isaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef gahee irra baataniif akka mootummaa naannoo Oromiyaatti galata isinii galchuun barbaada. Artistoonni hojiiwwan hunda keessatti gaheen isaanii olaanaa waan ta'eef ammas ogummaa qabaniin guddina biyyaatiif hojii hojjetamaa jiru cimsanii itti fufsiisuu akka qaban dhaamaniiru. Artistoonni keenya waan hunda keessaa hin dhabanii yeroo waraanaa adda waraanaa turtanii yeroo misooma keessatti bobbaatu yeroo siyaasni asiifachi raafamu bifa qabsiiftu. Kanaafuu waan hunda keessaa hundawamtanii kana cimsitanii itti fuftuu qabdu jedhu carraa kanaan ibsuu barbaada. Aartii Oromoo cimsuufis mootummaan naannoo Oromiyaa tumsa barbaachisu hunda kan godhu ta'us dubbataniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dukam Obbo Abdul Jalil Abdurroo gama isaaniitiin artistoonni Oromoo magaalaa Dukamitti argamuun biqiltuu dhaabuun ashaaraa magariisaa kaa'uu isaaniitiin galateeffataniiru. Artistoonni dhaabbii biqiltuu irratti hirmaatanis ashaaraa magariisaa kaa'uu marsaa arfaffaa milkeessuuf sagantaa dhaabbii biqiltuu irratti hirmaachuu isaanii ibsaniiru. Biqiltuu dhaabuun biyya kunuunsuudha, biyya ijaaruudhaaf. Kanaafuu jabaannee boriifis boroo keenya ganda borii dullumin dhufa dulluma keessaa kan gaaddisanuu ta'u biqiltuudhuma kana dhaloota keenyaafis kan gaaddisa ta'u biqiltuudhuma kana dhaabuutu biyya kunuunfachuutu akka jirtutti utubaa taanee fi biyyattii kana guddisnee bakkaan ga'uutu nurraa eegama. Har'ammoo egaa tokko yoo bishaan jiraatedha yoommoo magariisa kana dhaabnee biqiltuu dhaabnee bokkaan yeroodhaan yoo roobe bishaan sun illee guutaa yerootti ibsaa barbaannu argachuu hin dandeenya waan ta'eef kanaaf har'ammoo kun biqiltuu dhaabuutti jirra. Kun hundi walumaa galatti gammachuu guddaadha biyya keenyas misoomsina. Guyyaa biqiltuun dhaabamu yeroo hundumaa dhaabuun dirqama keenya baay'ee ajaja qofaa fudhannee otoo hin ta'in dirqama qabna. Dirqama kunuunsa naannoo kunuunsu dirqama qabna. Dhaloonni kamiyyuu namni kamiyyuu jechuudha. Yaa kanaaf har'as akkuma artistoota anis waamichi nu gahee aadaaf turizimii irraa waamicha kana kabajee dhufee addanatti dhaabaan jira jechuudha. Biqiltuu dhaaban kunuunsuun faayidaa barbaadamuuf akka oolu qooda irraa eegamu kan ba'an ta'uu dubbataniiru. Waan irraa eegamu hinuma ba'a in kunuunsaa dhaabuu qofa don teene yeroon dhufeetuma in kunuunsaa waan jedhaa yaada qaba. Inni guddaan dhaabuu qofa osoo hin taane dhufanii toonii kunuunsudha. Kanaafuu hundi keenya kunuunsutu nurraa eegama baay'ee gammadeetiin jira. Sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa arfaffaatiin sadarkaa biyyaalessaatti biqiltuu biiliyoona 6 ol dhaabuun kunuunsuuf karoorfame hirmaannaa lammiilee biyyattiitiin hojii milkaa'aan hojjetamaa jira.